Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii isaa idilee arfaffaa bara hojii lammaffaa gaggeesseera. Yaa'icha irratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti gaaffii dhiyeessaniiru. Gaaffilee ka'an keessaa dhiyeessii mana jireenyatiin wal qabatee lammiilee galii gadi aanaa qabanii fi hojjettoota mootummaaf maaltu yaadamee kan jedhudha. መንግስት ሰራተኛ 30% ቆጥቦ ቤት hojjetaan mootummaa dhibbeentaa 30 qusate abbaa manaa ta'uu ni danda'a. Mindaa argatu ilaalcha keessa kan galchedha. Kanarratti ibsi osoo kenname የቤት ተጠቃሚ ሊሆኑ የማይችሉ የኑሮ ጫና ያለባቸው fayyadamaa mana jireenyaa ta'uu kan hin dandeenye dhiibbaa jireenyaaf kan saaxilamanii jiru damee adda addaa keessatti bobba'uun galii gadi aanaa kanneen qaban isaan kana deeggaruuf maaltu hojjetamaa jira? Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gaaffilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii laataniin rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalattii furuuf filmaatilee adda addaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Waggoottan afran darban manneen jireenyaa akkuma 200 ol jiraattotaaf dhiyaachuu siman gaaffii namoota galii gadi aanaa qabaniif maaltu yaadame jedhu irratti bulchiinsi magaalattii abbootii qabeenyaa fi tola ooltota hirmaachisuun hojjechaa akka jiru kaasan. ምንም ገቢ ለሌላቸው የከተማችን ነዋሪዎች ቤት አቅርቦት ላይ ትኩረት አድርገን በበጎ ፍቃድ እየሰራን ያለን jiraattota magaalaa keenyaa galii hin qabneef tola ooltota hirmaachisuun xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Fedhii fi dhiheessiin jiru waliin madaalu. Kanaaf maaltu yaadame kan jettaniif filmaatilee jiraniin dursa jiraattota magaalaa keenyaaf kennuudha. Ragaa walitti qabaa jirra. Eenyu dursa argachuu akka qabu adda baafamaa jira. Namoota mana argachuuf qusataa jiraniif dursi kan kennamu yeroo dheeraaf eegaa jiru. Gaaffii namootni qusatan osoo jiranuu hooggansaaf akkamiin manni jireenyaa kennama kan jedhus miseensa mana maree keessaa dhiyaateera. የኮንዶሚኒየም ቤቶች እንደሚታወቀው ግለሰቦች እየቆጠቡ ይሰራሉ። በፎርማል በሆነ መንገድ ለግለሰቦች ይዛወራል። ነገር ግን ከዚህ ወጣ ባለ መንገድ ደግሞ manneen waliin jireenyaa namoonni dhuunfaa qusachuun kan ijaarramudha. Haa ta'u malee manneen kun namoota biroof dabarfamanii kennamuu jedhama. Yaadni haqummaadhaan wal qabatee ka'us jira. Guyyoota muraasa dura aanaa fi kutaa magaalaa irraa raawwachiiftota jedhamuun namoota 5 manneen waliin jireenyaa kennamaniiru. Manneen kennaman kun bajeta magaalaatiin kan ijaarraman immoo hawaasni kan qusateeni. Hooggansaaf itti gaafatamummaa fi ga'ee hojii isaa giddu galeeffachuun akkaataa seerri ajajuun manni jireenyaa kan laatamuuf ta'uu kantiibaa Adaanech himaniiru. ካለባቸው ኃላፊነት ጫናና ከሚወስኑት ውሳኔ አንፃር ተጋላጭነታቸውንም ደህንነታቸውንም ለመጠበቅ ሲባል itti gaafatamummaarra jiru murteessanirraa ka'uun nageenya isaanii eegsisuuf hooggansaaf manni jireenyaa ni kennama. Miseensonni mana maree mana jireenyaa hin qaban kan jedhu kanneen qaban akkuma jiran kanneen hin qabne ni jiru. Fedhii jiru guutuuf hojjechaa jirra. Garuu ammoo uummata nu filateef kennuu qabna. Dhiheessii yoo daballe akkuma jiraattotaaf hojjetamu miseensa mana marichaatiifis hojjetamuu qaba. Bara baajataa kana waliigalaan manneen 100 fi 41 fi 415 jiraattotaaf kan dabarfame ta'uu kantiibaa Adaanech ibsaniiru.